Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Qondaala waboo duraanii ka ta'e shurrubbeen mootummaa ammaa loluun hin barbaachisu jechuun yaada isaa kennate. Loltoota waraana bilisummaa Oromoo keessaa kanneen maqaan isaanii haalaan beekamaa ture keessaa tokko ka ture shurrubbeen erga mootummaa waliin hariiroo tolfateen booda miidiyaa mootummaa irratti ba'ee yaada isaa kennachuu jabeesseera. Shurrubbeen waraana bilisummaa Oromoo qeequun yeroo ammaa kanatti mootummaa qawween loluun hin barbaachisu yaada jedhu kennate. Mootummaa waliin walii galtee bakka qaamni kamuu hin jirretti taasifnee jedhe. Walii galteen sun qixa sirrii ta'een hojiirra oolaa akka jirus himeera. Shurrubbeen turtii OBN waliin eda galgala taasise kanaan waraanni bilisummaa Oromoo isaan waliin karaa nagaan mootummaatti gale bakka qubsumaa argataniiru jedheera. Inumaa gurmaanii hojiitti seenaa akka jiranis hima. Akka Toleeraa Raggaasaa yookiis Shurrubbeen jedhutti waboon isaan faana galan 170 ol hojii argatanii jiru. Inni akkasaa jedhu malee miseensota waboo isaan waliin galan mootummaan adamsee bakka isaan jiranitti ajjeesaa jiraachuu gabaasaaleen ba'anii ifoomsu. Inumaa humni karaa nagaa filatanii galan kunneen qe'eetti deebi'anii jennaan milishaan mootummaa taa'uuf ka'uu dhorkee lammata qawwee kaasanii bosonatti deebi'uun shiftaa ta'uun isaanii gabaafamaa tureera. Haalli kun addatti Shawaa Lixaa dabalatee bakkeewwan hedduu keessaa dhaga'amaa ture. Mootummaan humna qawwee lafa kaa'ee gale kana qixa sirrii ta'een ijaaree hojiitti galchuu hanqachuusaan inumaa ajjeesuuf adamsuun isaa shiftaa ta'anii akka uummata saaman taasiseera jedhamuun uummanni himata. Yeroo darbe miseensa waboo shurrubbeeffaa waliin galedha akka jedhamu dararaa humnoonni mootummaa irraan ga'an mufachuun mana hidhaa cabsee qaamolee mootummaa isaa dararaa turan ajjeesuun isaa dhaga'amaa ture. Namni maqaan isaa Jambaa Abey jedhamu kun dhalataa Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Gincii yoo ta'u erga shurrubbeeffaa waliin qe'eetti galee booda adamsamee hidhameera jedhame. Mana hidhaattis doorsisaa fi dararaa humnoota waraanaa itti hammaachuutu himamaa ture. Boodarras ajjeesanii reeffa isaa waraabessi akka nyaatu taasisuu isaanii gabaasuun keenya ka yaadatamu. Haalli akkanaa Oromiyaa kutaalee hunda keessatti utuu ta'u shurrubbeen waliigalteen taasifne qixa sirrii ta'een adeemaa jira jedheera. Waliigalteen isaan taasisan ifatti hubatamuu baatus waboo isa jala jiran adamsanii funaananii ittiin dhabamsiisuudha yoo ta'e dubbiin isaa kun dhugaadha ka jedhan namoonni hedduun yaada isaa kana qeeqanii jiran. Shurrubbeen qondaala waboo ka ture erga mootummaatti galeen booda naannoo Oromiyaatti hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaaf nageenya naannichaa ta'uun tajaajilaa jira. Jaalmarroo Dirribaa ajajaan olaanaa waboo haasaa yeroo tokko taasisaniin diinni kamooraa waraana mootummaa keessatti leenjifamuu qofaa otoo hin taane haala keenya baruuf nutti ergamee kan haala waboo baruudhaaf nu wajjin bobba'us jira jechuun isaanii ka yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miiratu aangoo gadhiisuun isaanii himame. Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miiratu aangoo gadhiisaniiru. Obbo Maammoon gaggeessummaa baankii biyyaalessaa aangoo gadhiisuu isaanii fuula X gubbaatti ibsa kaleessa baasaniin beeksisaa turan. Aangoo isaanii fedhiin gadhiisuu kan ibsan bulchaan baankii biyyaalessaa kun sababni hojii gadi lakkisaniif kallattii hojii fi jireenya biraa irratti fuulleeffachuuf ta'uu isaa ibsaniiru. Waggoota 7 darbaniif gita hojii mootummaa garaa garaa irratti hojjechaa turu ibsuun kana booda hojii mootummaa keessaa ba'uuf murteesseera jedhan. Bulchaa baankii biyyaalessaa ta'uun erga muudamanii as bulchiinsa muummee ministeera Itoophiyaa Abey jalatti hojii riifoormii dinagdee biyyattii keessatti gumaata gochuuttis akka gammadan ibsaniiru. Bulchiinsa muummee ministeera Itoophiyaa Abey jalatti miseensa garee maayikiroo ikoonoomii Itoophiyaa akka sagantaa riifoormii dinagdee biyya keessaa qopheessee fi gaggeesse keessatti akkan qooda qabaadhuuf carraanaa kennametti nan gammadaa jedhan. Jijjiiramaawwan baankii biyyaalessaa keessatti dhufe jedhanittis gammachuu akka qaban ibsuun riifoormii dinagdee Itoophiyaan dhiyeenya taasifteen sirni faayinaansii Itoophiyaa gabaa irratti akka hundaa'u gochuu keessatti hojii gaggeessummaan hojjechuuttis gammachuu akka qaban himaniiru. Hojii maataa imaammata maallaqa ammayyaa ifa gooneerraa sirni jijjiirraa sharafa alaa gabaa irratti akka hundaa'u gooneerraa akkasumas seera haaraa qopheessuun baankichi akka of danda'u mirkaneessineerra jechuun bulchiinsa isaanii jalatti waan baankiin biyyaalessaa itti milkaa'ee tarreessaniiru. Dabalataanis seektarri faayinaansii Itoophiyaa bulchiinsota darban keessatti investoroota biyya keessaaf malee kanneen alaaf cufaa ta'e investoroota biyya alaaf banaa akka ta'u gooneerraa jedhu. Obbo Maammoo Miiratu aangoo gaggeessummaa baankii biyyaalessaa irraa ka'uu isaanii yeroo qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti hammaataa jirutti dhaga'ame. Itoophiyaan akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa bara 2016 riifoormii dinagdee taasisuu ibsuun sirni bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa gabaadhaan akka murtaa'u gootee turte. Tarkaanfii baankiin biyyaalessaa fudhatee abdii fi yaaddoo uumee ture. Mootummaan riifoormii dinagdee ka taasise
dhiibbaa dhaabbilee maallaqa idil addunyaa kanneen akka IMF'tiin jedhaniin qaqeeqanis jiru. Kun ammoo lammiileen biyyattii qaala'insa jireenyaa fi gibiraawwan gosa garaagaraaf saaxila akka jedhan falmaa jiru. Keessattuu ammoo miidhaan kun lammiilee galii gadi aanaa qaban irratti akka cimu yaadda'ameera. Obbo Maammoon garuu qaala'insi jireenyaa waggaa 7 keessatti isa gadaanaa akka ta'e xalayaa kaleessa fulbaana 3 bara 2025 aangoo gadhiisuu isaaniitti ibsan keessatti eeraniiru. Jijjiirama riiformiiwwan kanneen irraa kan ka'e qaala'insi jireenyaa waggaa 7 keessatti isa gadaanaa ta'eera. Kaffaltiin dijitaalaas dachaa 10 guddateera jechuun riiformiin taasifame bu'aa akka buuse falmaniiru. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF garuu ibsa ji'a adoolessaa keessa baaseen riiformiin dinagdee Itoophiyaan hojiirra oolchite rakkoon quunnamaa akka jiru akeekkachiisee ture. Mootummaan Itoophiyaa riiformii dinagdee taasisuu isaa akka leellise gabaasni IMF garuu immoo gabaan sharafa alaa baankiin alatti guddachuun haala rakkoo nageenya amansiisaa ta'uu dhabuu fa'aa tarreessuun riiformiin taasifame rakkoo keessa jira jedheera. Obbo Maammoo Miiratuu garuu riiformiin dinagdee taasifamuu isaatiin seektarri faayinaansii akka jabaatuu fi babal'atu taasifamuu ibsuun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate jajuun aangoo gadhiisuu isaanii ibsaniiru. Obbo Maammoo Amajjii 20 bara 2023 bulchaa baankii biyyaalessaa ta'uun muudamanii turan. Bulchaa baankii biyyaalessaa osoo hin ta'in dura gorsaa dhimma dinagdee ministeera muummee Abey Ahmed ta'uunis tajaajilaniiru. Oduu keenya itti aanuun Ameerikaatti lammiileen Itoophiyaa 3 nama tokkoon ajjeefamuu gabaafame. Biyyoota dhiyaa keessatti qaamoleen jibba gurraachaa qaban ajjeechaa ilmaan namootaa irratti raawwachuu jabeessaniiru. Akka kanaan biyya Ameerikaa magaalaa Sinsiinaatti namni dhuunfaan tokko lammiilee Itoophiyaa 3 ajjeesuudhaan ofis du'uu isaatu himameera. Lammiileen Itoophiyaa ajjeefaman kun 3 Beeminaat Darrasee, Eden Addunyaa, Feeben Addunyaa akka jedhaman yoo ta'u, kan ajjeese ammoo Saamu'eel Erkisan jedhama jedhameera. Beeminaat Darrasee dargaggeessa ganna 27 yoo ta'u, Eden ammoo waggaan ishee 22, Feeben ammoo waggaa 20 jedhameera. Namni dhuunfaan ajjeechaa kana raawwate ammoo dargaggeessa waggaa 26 ta'uu isaa gabaafame. Namni kun miidhaa kana erga raawwatee booda of ajjeesuuf kan yaale yoo ta'u hospitaalatti yaaliin taasifamaa fi osoo jiruu lubbuun isaa darbeera. Poolisiin magaalichaa hanga ammaatti sababiin ajjeechaa kanaa maal akka ta'e adda baafachuu akka hin dandeenye kan himame yoo ta'u qorannoon akkuma itti fufetti jiras jedheera. Ilaalchi Afrikaaf qaban lammiilee Ameerikaa garii biratti baay'ee gadi bu'aa akka ta'e biyyattii keessaa baasuuf yaalii hedduu ni taasisu ture. Inumaa jibba Afrikaa irraa akka ka'e yeroo hedduu aleellaan gurraachota Afrikaa irratti raawwatu durdurirraa qabee haala affatuyyuu malee dhaabbatee kan hin beekne ta'uu gabaasaaleen ba'an ni mirkaneessu. Tarii ajjeechaan kunis kanaan wal qabachuu akka hin oolle amanama. Taatee kana fakkaatuun torban darbe keessa biyya Noorweeyitti shamarree maatii Oromoo irraa taatee fi tajaajila kunuunsa daa'immanii irra hojjechaa turte torban dalbata darbee ajjeefamuun ishee gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oduu keenya itti aanuun aangaa'onni badhaadhinaa doorsisa waraanaa itti fufaniiru jechuun Eertiraan Itoophiyaa himatte. Ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yemanee Gebremichael aangaa'onni paartii badhaadhinaa doorsisa waraanaa of eeggannoo malee Eertiraa irratti gaggeessan itti fufaniiru jechuun himatan. Obbo Yemaneen roobii kaleessaa fulbaana 3 bara 2025 toora eeksii isaanii irraa barreeffama qoodaniin aangaa'onni paartii badhaadhinaa kanneen nama arrabsan Eertiraa irratti doorsisa waraanaa akka barbaadan itti gaggeessaa jiru jedhan. Ministirichi kana ka jedhan erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abey Ahmed marii ETV irratti taasisaniin dhimma galaana diimaa kaasuun dogoggorri raawwatame dhiyeenyatti ni sirrata jedhaniin booda dhaga'ame. Muummee ministeera Itoophiyaa Abey marii gorsaa dhimma hawaasummaa isaanii waliin taasisaniin ijaarsi haaromsa Abbayyaa xumuramuu ilaalchisee yeroo dubbatanitti akkuma seenaan waggaa 1000 Itoophiyaa jijjiirametti haalli Itoophiyaan itti ulaa galaanaa dhabdes boru ni sirreeffama baay'ee cimaa miti jedhaniiru. Ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yemanee Gebremichael barreeffama eeksii irratti barreessaniin aangaa'onni paartii badhaadhinaa seenaa durii Eertiraa kabara jiddu galaa fi seenaa ammayyaa ishee ni faallessu jechuun himatan. Haasaan aangaa'ota paartii badhaadhinaa ammaa akka murtee uummata Eertiraa waliin wal qabatu kan kaasan obbo Yemaneen murteen uummataa dursa fedhii biyya Eertiraa weeraran qabatte gaafachuu yookaas murtee uummataa fudhachuu fi haalduree haalli itti dhiyeeffamuu hin turre jiraachuus akka hin dandeenye ibsaniiru. Obbo Yemaneen kana ka jedhan dhiyeenya kana daariktarri quunnamtii alaa fi walta'iinsa waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu Itoophiyaan sababoota amansiisoo 4 ittiin ulaa galaanaa gaafattuun qabdi jechuun qabxiilee tarreessan keessaa tokko Azeb yeroo sanatti mootummaa ce'umsaa Itoophiyaatiin dabarfamee kennamuu isaa yoo himanittidha.
Eritiraan yeroo walabummaa ishee labsitetti haalli itti Azeb gara Eritiraa deeme kaasuudhaan kan ibsan jeneraalichi yeroo sanatti ka ture mootummaa ce'umsaa waan tureef waan hanga ulaa galaanaa ga'u kennuuf bakka bu'iinsa seeraa hin qabu jechuun dubbataniiru. Mootummaan ce'umsaa mootummaa uummataan bakka hin buufamne ulaa galaanaa dabarsee kennuuf itti gaafatamummaa hin qabu jedhu jeneraalli kun. Itoophiyaa waggaa 30 dura Eritiraa walabummaa ishee labsachuu hordofee biyya ulaa galaanaa hin qabne taateetti. Itoophiyaan isaan booda daldala alergiif alaa galaniif buufata Jibuutii fayyadamaa jirti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abey dhimmi ulaa galaanaa argachuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti erga jedhaniin booda biyyoota lamaan jidduutti muddamni cimaa dhufeera. Ministeerri muummee Abey ulaa galaanaa karaa nagaatii fi tasgabbiin argachuu akka barbaadan ibsanillee pirezidaantii Eritiraa Isaayyaas Afewarqi garuu dubbii barbaachaan himataniiru. Yaadni ulaa galaanaa birmadummaa jedhu taateewwan xiyyeeffannaa hawwachuu qaba ka jedhan pirezidaantii Isaayyaas gootummaa akka fedhe kanaa duuba humnootiin biraa jirahu jechuudhaan himataniiru. Ministeerri beeksisaa obbo Yemaanee Gebremichael barreeffama miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodaniin Eritiraan bara 1940 irraa kaasee bilisummaa ishee argachuuf qabsaa'uu ishee kaasuudhaan kaan ammoo seera idil addunyaatiin beekamtiin kennameef kan hin haqamne ta'uu mirga biyyaalessaa fi siyaasaa ta'uu barreessan. Eenyuunuu ka kuffifamu yookaas ka biyya biraa kamuu yookiis qaama idil addunyaa kamuu waliin galuun barbaachisu miti jedhan. Itti aansuudhaanis murteen uummataa bara 1993tti gaggeeffame kaasuudhaan biyya Eritiraa weeraraan qabatte dursa fedhiin ishee gaafatamuu yookaas murtee uummataa akka fudhattuuf haaldureen dhiyaachuu fi haalli itti barbaachisu akka hin turree fi jiraachuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Dhumarrattis deebiin Eritiraa inni dhumaa haaluma pirezidaantii Isaayyaas jedhaniin mana keessanitti sassaabamaa akka jedhu dubbataniiru. Walitti dhufeenyi Eritiraa fi Itoophiyaa waggaa 20 oliif addaan citee ture erga ministeerri muummee Abey gara aangootti dhufaniin booda fooyya'ee ka ture yoo ta'u loltoonni Eritiraa waraana Tigraay waggaa 2 gaggeeffamee ture keessatti mootummaa Itoophiyaa maddii hiriiruudhaan lolaa turuun isaanii ka yaadatamu. Haa ta'u malee mootummaa Itoophiyaa fi Tplf gidduutti waliigalteen Piriitooriyaa erga mallattaa'een booda ifatti wanti jedhame jiraachuu baatulleen hariiroon biyyoota lamaanii qabbanaa dhufeera. Oduu keenya dhumaatiin Shiin Puutinii fi Kiim waliin ta'uun Ameerikaa irratti shira xaxaa jiru jechuun Tiraamp himate. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ginni isaanii Chaayinaa Shii Jiinping hogganoota Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaa waliin ta'uun US irratti shira xaxaa jiru jechuun himatan. Yaadni Tiraamp kun kan dhaga'ame Beejingitti hogganoota biyyoota kanaa fi kaan hedduu simachuu wayita marii gaggeessanittidha. Roobii kaleessaa ammoo Puutinii fi Kiim dabalatee hooggantoonni biyyoota biroo hedduun agarsiisa waraanaa guddaa guyyaa yaadannoo injifannoo qophaa'e irratti argamaniiru. Maxxansa Tiruus Sooshaal gubbaa kaaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaa irratti wayitaa shira xaxaa jirtan kanatti adaraa nagaa hawaasaa Vilaadimir Puutinii fi Kiim Joongiwuniif naa dabarsaa jedheera. Tiraamp amma dura hariiroon Raashiyaa, Chaayinaa fi biyyoota biroo gidduutti ho'aa jiru sadarkaa idil addunyaatti US'tti rakkoo ta'a yaada jedhu mormanii turan. Tiraamp dabaluun wayita waraana addunyaa lammaffaa US Chaayinaaf dhiiga dabalatee deeggarsa olaanaa gooteetti jedhan. Agarsiisni waraanaa guddaan Chaayinaan kun waggaa 80ffaa Jaappaan waraana addunyaa lammaffaa irratti Chaayinaaf harka kennite yaadata. Kunis injifannoo humnoota Chaayinaa qabatanii turanitti xumura godheera. Ameerikaanonni hedduun duula Chaayinaan injifannoo fi olaantummaaf gootuuf wareegamaniiru. Isaan gootummaa fi aarsaa isaaniif akka ta'utti yaadatamaniiru. Kabajamaniiru jedhee hin abdadha jechuun Tiraamp maxxansa isaanii keessatti ibsan. Shiin yaadannoo kana agarsiisa waraanaa amma dura mul'atee hin beekneen yoo yaadatan dureewwan biyyoota 26 irratti hirmaataniiru. Kiim Joongiwunii fi Vilaadimir Puutiin argamuun warra lixaaf ergaa biraa dhaameera. Tiraamp erga marsaa lammataan Waayit Haawus qabatanii fi tarkaanfii taarifaa fudhachuun dinagdee fi siyaasa addunyaa sochoosanii as Chaayinaan akka biyya faallaa USD madaala eegduutti socho'aa jirti. Tiraamp tarkaanfiin fudhatan kun fedhii biyyaalessaa US kabachiisa jedhanii amanu. Sababa kanattis gatii dippiloomaasii kaffalchiisu kamuu fudhachuuf qophaa'u himan. Beejingii fi michoonni ishee tokkummaa tokko ijaaruun yoo gaditti bahan maal akka godhan gaaffii BBC irraa dhiyaateef Tiraamp lakki gonkumaa Chaayinaan nu barbaaddi jechuun deebisaniiru. Dabaluunis pirezidaantii ishii waliin hariiroo gaariin qabaa jedhan. Chaayinaan garuu amma nu isaan barbaannu caalaa nu barbaadu suni ta'ee natti mul'atu jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kan argammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.